ቦርረ ደቢያኒ አካ እንትና ጃን የእውነት በጣም ታገፈቻ ዋን ትሬፍ ጁሰስ ፊ ነገር እሺ ሼክ በሺር እሺ ሼክ በሺር ተል አኮንጀር ተል ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما جمتوتا بليان كيا كم نجاجرت ورد إلى ورد شمرة ورد رجعيسا ورد رجعيتي ورد جارسا ورد جارتي هندي كيسانو بقنا قاعد نفتنا نعرفه سنين جنة سكنتا كيسا كنتا قاعد سكري شهادة كيسما ترباني كنجلو sinjala barfanne saati tokko naannoo saati tokko sinjala barfanne asumaanuu nuuf kolchaa dhiifamanuu godhaa irra nu darbaa xiqqoo ustaazni keenya keessummaan keenya irra ustaaz Saabir Xaaha jedhamu kanaaf isaan ammoo imaama masgidallee waan ta'aniif akkasumallee darsii garaagaraa waan qabaniif isaan xumuran malee dhufuun waan hin mijaa'iniif nama guddaa nama kabajamaa nama ulfaataa nama seenaa isaanii ganaa waliin dhageeyu teenyu isaantu nu gidduutti argama. Yaw anaa dhufu jedhaatii simadhaa mee simannaan keessa mee yaa warra garee shaadaa weenaku mee simannaan keessa anaa dhufu jedhanii akkaan simadhaa akaas Ustaz Saabir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور على نور. ما شاء الله. أنا أعرف سنين جنيرة. ما شاء الله. بقنا كان نويدني بقنا كان جرات تاني ما شاء الله. أنا اللي بقنا كان نويدني. كم نجاتو بيوم. الحمد لله. عفوا. إيجا. أبشرة ولا يهمك بس اسمي ياجسي أنا أعرف بقول ما نقدر نعرف تملي أبشروا إن شاء الله أبشروا كلام مرة في قلت الري لما ما نجيني والقلب جزاكم الله خيرا ما شاء الله أوكي اسمي متجاوى أما ما هو دقيقة لما سدي سني وصل دقيقة شرط لا بكاركم كم سجلك يجوا Roobatu jira sagaleen kiyya dhaga'ama taanaan rakkoon qabu. Is keenya sirriitti dhaga'ama miti? Inshaallah. Keessan hin dhaga'ama abshiraa. Ayya inshaallah. Tole hayyee sagantaa keenya eegaluuf tokko lama jennee eegaluufi hayyee salaamtaa irra deebinee isiniin jenna Ustaaz Saabir assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله هاي تله إجا كيسمان كيني هرّا أستاذ صابري مانا كنا في الليل كيسمان متي سني في الليل كيسمان متي رهدون كيساني بيكتني أرى أمو سري متي ولا سيمبرسي سجده إن شاء الله ورد يدفع إجا رجال بتشودا في النموذج gurguddaa namootan kabajuu jaaladhu kana yeroon akka kanatti wajjin dhiyaadhu waan lama natti dhaga'ama. Inni lamaan sun maali jennaan inni nan gammada gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Sababbiin isaa namootan jaaladhuuf namootan kabajuu namoota beekumsa qabanii fi namoota gurguddaa akkanaa wajjiniin halqaa isaanii waliin gamaa gamana taa'ee akkasitti yeroon haasa'u wallaahi gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Gama biraatiin ammoo sadarkaa kooti yeroo wal biratti ilaalu immoo nan gadda. Alaa kulli haalin inshaallah biidinillah rabbiin jarreen illee umurii isaanii nuuf haa dheeressu. Nutilleen warra akka isaanii baratee seenaa hojjetee jabaatu nu haa taasisu. Asumaan du'aayii anaafillee kadhadha. Anillee lafaa ola deemaadha hundi keessanuu. Rabbi galmaan si haa ga'u asumaan naa jedha. Dabalataan ammoo tarii deemsa keessatti illee wantoonni an dogoggoru yoo jiraatte sanillee na sirreeffachaa na gorfataa deemaa isiniin jechuu barbaada hunda keessaniinuu barakadhaa ulfaadhaa asumaan sagantaa keenyatti kan seennu ta'a. Ustaaz Saabir anaa dhufu jechaa Ustaaz Saabir maqaan isaanii eenyu eessa dhalatan?
ما شاء الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما شاء الله. دعوتوتا في وردفتوتا قري شهادة كان فاميلي عبدي موسى تاتني جس جرات ترجمنو بغا نغانجرات تاني بغا نوفرو كيسانيف غلطوما جيتشا. أني مكان كيا صابر طه محمد بونا جدما هاغاسوما دلوتين كيا نانو دما أما جرات دوكانا أو مكان كيا صابر طه محمد بونا جدمو دان نبيكني isa kaani olumaani karaarraa dhageenya ustaadii sheekii jechuu malee maqaan kiyya kaanuma amma isinitti beekan. Maashaallah tabarakallah. Maqaan keessanii maqaa bareedaadha. Dabalataan ammoo maqaa Oromoolee keessaa qaba. Maashaallah namatti tola. Bareeda. Eessa dhalattan hoo ustaas? Eessa dhalattan? Ayyee ani Saabir kan dhalate godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa ganda baadiyyaa Yeddoo jedhamtu naannoo magaalaa Tinaagootti argamtu. Magaalaa aanaati, magaalaa Tinaagootti argamtu. Garuu ganda baadiyyaatti kan baatu naannoodhuma kanatti hin dhaladhe ayyee. Bakkuma baadiyyaatti dhalattan gaafa naannoon keessan bakkuma baadiyyaa ta'e gaafa namni naannoo baadiyyaatti dhaladhe jedhe nan gammada yeroo namni magaalaa dhale xiqqoo qirrina jedha. Bakka baadiyyaa dhalatta dabbo. Magaalaa xiqqoodha moo baadiyyaadhuma baadiyyaati akkuma yaani baadiyyaa sagaleen makiinatti hin dhaga'amne wahiiti moo naannoo magaalaati? Laala naannoo sagaleen makiinaan ni dhaga'ama. Fuulleettis makiinaan karaarra deemu numa mul'ata. Laakiin ganda baadiyyaati. Naannoo magaalaati malee magaalaatti hin dabalamne yeroo nan keessatti amma garuu magaalaatti deemaa jirti malee magaalaatti hin dabalamne. Yeroo nan dhaladhu keessatti naannoo magaalaa jirti sagaleen makiinaa ni dhagahama. Deebisee fuulleetti makiinaa illaalla makiinaa karaa dabarfatu. Malee kan tasa achi fagaates miti magaalaa miti garuu. Namni dabartaniitu bakka naan taane isiniin kun keenya yeroo hunda dubbadha yeroo keessummoonni dhufan torbanitti yeroo hunda hima. Gaafa ijoollummaadhaa yeroo takka darbee sadii fe'uu makiinaa wahii dhufa. Makiinaa isaa maal maqaan isaa inna firee jedhanii tokko jira. Inna firee natti fakkaata maqaan isaa isa in cunqurfama faadha yeroo gadi beektan baay'ee baadiyyaa waan ta'eef dhoqqee jira. Tabbafaa jira karaa biyya keenyaa sana. Yeroo dhufe gadi yaanee gaasiin jedhe salaam makiinaa dhufe jennaan gadi yaanee dhaabbannee ilaalaa walla reebamnee ol deeffamna. Mootoriin illee yeroo gadi maali maqaan ishee warri gibirinaafaa jedhaniin sun inni dhufanii beektan yeroo takka darbanii mootorii kaan dhufuu hin dandeessu yeroo sanii fi amma alhamdulillah biyyi keenya hundi magaalaa ta'eera jechuun ni danda'ama. Mootorii isaa kan mootummaa sana malee mootoriin bira dhufuu hin danda'u. Dhoqqee kutee keessa ba'a. Gaafa sagaleen isaa yoo xiqqaate wallaahi deemsa isaa tokkotti dhaga'ama. Yoo xiqqaate sagaleen mootorii sanaa maaliif jennaan karaan dhoqqee waan ta'eef karaan sirrii waan hin taane in iyyaa gaafa inni iyyaa achi as deebi'uun dhufuu jalqabee nuti gabbaanee eegna. Akkasitti gabbaanee dhaggeeffataa turre akka sagalee makiinaa waggaa meeqatti dhageenya nuti akkasi. Ayyeessa Saabir bareedaadha maashaallah tabarakallah. Sanirra wayya qaba kiyya sanarratti xiqqoosi makiinaan elektiriikidhumaa fi mootorichuma ammaatu dhufa. Mootorichi amma akkuma iyyuu sana humna qaba. Iyyiinsi isaa kun egaa fuulleetti ni dhaga'ama. Gadi baaneetu ilaalla. Bakka karaan bakka ol fuudhamaa wayiiti gadi baanee ilaalla. Diimaadha, adiidha. Jenneetu iyyuu waliin ijoollee wajjin itti baanee ilaalla yeroo san keessa. Tolee, akkaataa guddina keessanii akkam ture Ustaaz Saabir? Sangaa qotaa guddattan moo reegaa guddattan moo akkamii guddattan?
ajiiba wallahi akkaataan guddina kiyyaa waan nama dhibu sangaa kanillee maatiin kiyya hunduu gabareedha hin qotu jiruun keenyas jiruu qonnaaf bunaati bunnis qonnis waluma qixxeetti bal'inaan irratti argamuudha garuu ani jalqabuma yeroo lafaa ka'u maatii keessaa maatii kootiif ani ilma arfaffaadha. Hangafti keenya durba tokko jira dhiira lamatu jira ani arfaffaa irratti argame akka waan hin zakaa ba'ee maatii irraa zakaa kenname ani quraanuma qara'uutti hin galchame. Quraana qara'uutti hin galchame haati kiyya abbaan kiyya akka waan ilmaan isaanii keessaa zakaa na baasanii walumaa galaan yaa saabir quraana qara'uu qabaa ilmii barachuu qaba jedhaniituma achi na kennanii quraanan qara'uutti seenee sambooddee kitaabatti seenee maalin jedhee maatiidha ergamuu waan jedhamu fi qonnaa aramaa waan jedhan kana maatii kiyya keessatti nan arga malee ofii kiyyaatti bu'ee hojjedheen beeku. Ya salaam. Maatiin durii akka okkoo tokkotu ilmoon maatii haadhaaf abbaan ilmoo ofiirratti walii hiidhaa jedhanii walii hiidha jechuun akka naannoo keenyaatti waan ilmoon gara fuulduraatti ta'u ni beeka waan jedhamu wahiiti. Waan akkasitti ilaalama yaani jechoota abbaa baaliidha. So maatiin ilmoon ofii akkam akka ta'e hin beeka waanuma jedhuu fi kanaaf gara natti isin harkisanii maashaallah egaa akka isaan yaadanillee oollee maashaallah bareedaadha. Hayyee umurii keessan agamitti qara'uu jalqabdan ustaas Quraan? Wallahi quraana yeroon qaree amma yeroo yaadadhu baay'ee quraana yaadadhu xiqqoo kana isatti yaadadhu suuraa toobaa irratti yaadda quraana yeroon qara'u keessatti akkuma walii galaatti an dhaladhee gaafa waggaa 6 quraana fixeera isaanii agartee quraana fixe jedhanii waa qalamee nyaatamu kan hin beekaa naannoo irraa olee suuraa toobaa kana xiqqoo akkas fuuldura kan dhuftee na fuuldura dabarti sirriitti waan toobaa gadii kana waan afaqqadaa jedhamu akkamitti akkan qara'ee haga har'aatti illee hin yaadadhu. Toobaa irratti kan hin qara'e kan nan yaadadha. Irra guddaatti kan hin yaadadhu kanan quraana fixee jennaan sadaqaa ba'u san hin yaadadha. Kormi qalamee uummanni yaa'ee nyaate sanatu iyyuu fuuldura kiyyaan dabu. Waan sanaa gadi baay'ee hin beeku. Daa'imummaadhaan inni luuhii beektanii luuhii isa quraanaatti katabanii hin jedhan sana. Luuhii sana irratti sanuma jalatti guddadhe jechuun nan danda'a. Luuhii irratti qaratanii afaan barullee. Luuhii irratti hin qara'e naa katabamaa amma dhaqee yeroon inni ta'utti ofii kiyyaallee katabachuullee hin danda'u. Numa yaala xiqqoo isiniin boottaa gizeen naannoo suuraa maa'idaa kana nisaa'ii kana ga'u. Nan kataba xiqqoosi. Isuma yeroo sanaa garuu hin katabama quraana irratti hin qara'amu. Laakiin abbaan kiyya qaxxaata ofumaa isaaniitiif qaxxiin isaanii baay'ee bareeda. Maddii isaa moobaayilii faanusii irraa gannammee baxamee maal jedhameen keessa bu'ee hapheen keessa bu'ee jiru sanaan ofumaa isaaniitiif naa kataban. Hamma hin danda'utti ofumaaf naa katabanii katabanitti kennu ani qayyabeetiin dhufa amma yaadadhutti. Maaliin barreeffama jettanii? Inti haara faanusii jedhamti. Haara faanusii kan asii olaarutu jira. Faanusiin ala asii olaaru maal ta'a? Eenyu daakuu gurraacha ta'a. Akka eenyu gurraacha ta'a. Hurkisaa kuni eeshismuu asii ol gizee jedhu keessa ol aaree jedhu faanusiin keessoo olii gad deebi'u sana keessatti daakuu gurraacha qabata. Gizee gad buusan daakuun isaa kun gurraacha bullaawaadha. Sun cilee gurraacha ta'a. Cilee sanatu gizee keessaa gad harca'ee jedhu xaarmuziitti baxamee bareecheenyu godhamee haphee mukatti kutamu beektanii haphee laaftoo fayyadamee kan kutamu muka guddaarra dhaqanii kutanii keessa buusu achi dhaqee keessa buusu shomboqqoon qarameetu shomboqqoo sana ala qaranii kaanu shomboqqoon sun qaramee shomboqqoodhaan cuubatamee achirraa fuudhamee barreeffama.
hin bareeda يا gaafii rabbiin إلهي isaa. يا إلهي يا إلهي ما شاء الله تبارك الله. Bas. والأجايبات أكست قرأتني بوتني قوسو ساو أبا يكسن تسني بريسني. Gara dhumaa keessaan illee xiqqishoo ni katabaa akka sanaan bareedu malee. لبو دانجر وسلسل. Akkasitti katabamee qaraama. Laalaa isaan amma gara ganda akhiraa deemaniiru rabbi rahmataa godhuu fi ganda akhiraa deemaniiru yeroodhuma dhihoo keessa. رب جنة Waggaa السنين. waan akkasii taa'e. Amiin amiin. Du'aan hin jedhamani isaanii du'aan namuma akka keenya kana ammallee waantinaadha malee isin lafaa qabanii rabbiin jannataan isin haa gammachiisu isinillee nama umurii dheeratu isin godhee akhiraatti ammoo waliin jannatal firdoo isin keessa isin haa kaa'u. Amiin yaa Allah. Ajaa'ibaati. Okay, akkasitti isaanuma irratti qaraatanii mi'a sana wallahi hedduu namatti tola. Bareeda waan ajaa'ibaati. Tole achi booda akkamittiin barumsa idilee barattaniitu yeroo san ustaas barumsa idilee. Laa. Barumsa idilee ani barumsa idilee yeroo sana hin baranne an achumaanan quraana qara'utti quraana qaree akkuma quraana fixeen gara barumsa fiqihii shaafi'iyyaa jennaan beeyta ilaata safiinatu najaa safiinatu salaat abi shujaa akkasuma baafadliin cumdaa jira akkasii qara'utti hin seene gaafan cumdaa an gaafan baafadliin qara'u egaa biyyarraallee daa'imummaa kiyyaan hin bahe ijoollee waggaa jaatee biyyarraa bahee obbolaa kiyya hangafatu jiru jedhumatu na fuudhanii deemanii kan biroo isin jiranii ilmii qaroo dhaqe malee barumsa idillee kanan barachuu jammaree eegan agartee imaama masjidaa ta'ee salaachisuu jammaree sirriitti of baree jedheen iyyuu barachuu jammare barumsa idilee. Yoon sitti barumsa idilee kiyyaa nama dhibaa imaama masjidaa ta'ee salaachisaa qaraasisaa maal jedhaa barumsatti galee barumsa baradhee aliis barataa alii addaan kutaa alii barataa alii addaan kutaa osoo hin deemu barumsa kiyya kanani intiraansii qorame bara 2016ti. Wow. Intiraansii kan hin qorame bara 2016ti. Mashallah tabarakallah. Hayyee Waggaa isa dheengaddaa waggaa kana lamman kana agartan yoo ta'e isa dheengaddaa kana hayyee utuun jalqabuu utuun baradhu utuun addaan kutu utuun seenuu utuun ba'u utuun seenu utuun ba'u gizee yeroo sana keessatti akka hoggansa majlisaa ta'e Jimmaa Yuunivarsiitiin eenyuun feesbuuka irratti kallattii wasaayila cilaam hunda irratti facaafamaa ture yeroo sana yeroon intiraansii qoramu. Maaliif hoggansi majlisaa agartee barumsa baratanii intiraansii fudhataa jiru jechuudhaan Hamilteen TV'n illee maalirree kun daddabarsaa ture. Garuu walitti dhaabaadhaan hin baranne an. Alii nan baradhaa ala dubbiin na rakkisu nan dhiisaa alii nan baradhaa alii dubbiin na rakkisu nan dhiisaa ala hojiin dhufee kana na cinqee jedhu karaattiin dhiisaa garuu garaan muranne. Utuun baradhu amma waggaa 2 dura kanan intiraansii kiyya fudhadhe. Baradhee na jiru. Allahu akbar waan ajaa'ibaati. Mee garanatti hin deebinaa. Reefu waan dhaga'ee ka'e umurii koo waggaa 6 biyyaa bahee jettan. Moo gurra kooti? Akkas. Eessa deemtan umurii keessan waggaa 6ti? Waggaa 6tti ani naannoon keenya akkuma sitti looteen kiyyaa aanaa limmuu saqqaa jechuun limmuu saqqaa yoo jedhu asirraan jimmarraa yoo deemame jimmarraa kiiloomeetira 130 fagaatti naannoon dhalootee kiyyaa magaalaa jimmarraa. Achiin yoo naannoo algaa jedhamu noonnoo beenjaa jedhamu gara aanaa sayyoo ijaajjii amboo finfinnee achitti naanna. Naannoo aanaa godina shawaa lixaa. Godina shawaa lixaa magaalaa ijaajjii keessa baadiyyaa gaara Habiib jedhamtu. Gaara Habiib jedhamtu naannoo sanatti
safiinaa qarawuun jalqabe dhaqee magaalaa ijaajjii yoo namoonni shawaa lixaa hin beekani magaalaa ijaajjii qariyaa taa'eetan ani ijoollee xiqqishoodha ammallee ilkaan hin cabsine yeroo san ilkaan jalqaba namni waggaa torbatti cabsu hin cabsine qariyaa mana namaa taa'ee quraana qofan fitee waan qaraane safiinaa qara'ee shujaa qara'ee baafadulii gaafan ilkaan jalqabaa gaafan cabsu ani baafadulii hin qaraa kitaaba muqaddamat al-Hazramiyya kitaaba fiqii shaafiyyaa keessatti jechuudha. Gaafa sana sheekota Haji Muhammad Sadiq jennaan rabbi rahmata isaana godhu bara 1996 akhiraa deemanii naannoo sanatti isaaniin biratti duraanis gizee fiqii isaaniin biratti qara'aa turre isaaniin illee wal quba qabaataa turre naannoon sun naannuma baay'ee gadi fagoo ammallee markazni hibziin keessa jiru markazni hibziin akka gaariitti gaggeeffamaa jiru naannoo gaara ijaajii jedhamu sanatti godina shawaa dhihaan deeme maalitti fe'amee deeme gaangee qashira fe'amu qashira irratti fe'amee tan dhaqe gaafas naggaadee qashiraati wajjin. Mashallah, tabarakallah. Qashira irratti gaangii irratti qashira irratti keessatti fe'amee. عجيب والله ما عجايباتي ما شاء الله. اوكي اقام ترتناج جاجي achi waggaa ja'a amma waggaa torba waggaa meeqan ture ja'attiin deeme sagalittiin gale waggaa sagal waggaa sadiin ture biyya ijaajjii jedhamsan waggaa sadiin ture haadha kiyyarraa abbaa kiyyarraa bahee daa'imummaadhaan alhamdulillahi waan immoo rabbiin naa godhe keessaa wanni guddaan maa inni qariyaan kiyya qariyaanan taa'u hundi qariyaanan dhaqee achittis taa'e bakka hin taa'e hundatti qariyaa akkamitti na jaallatu akkamitti garaa naa laafu ammallee daa'ima bicuudha jedhanii ijoollee dhuma keessa na bulchu malee addattillee bakka addallee bakka hin bulu qabu addallee nan bulchanu ijoollee isaanii ijoollee shamarranii qabu ijoollee bicuu dhiiraa qabu jarmaa wajjin adduma tokko bulaa quraana nan qaraasiisa gaafa waggaa sagalii an kitaaba umdaan qaraa eegan galee bakka saayibir kiyya bara lanaa waggaa sagal guuta jedhan abbaan kiyya anaa umdaa qaraa jira. Sirriitti jira ustaaz sirriitti jira. Tole achi booda ustaaz xiqqummaa sanaan yeroo darasummaa deemtan keessatti maaltu isin mudatee beeka yeroo ijoollummaa keessan sana keessa maal yaadattu waan isin mudate yookaan wallaalumarraa haa ta'u waan isin mudate ijoollummaa sana keessatti gaafa ilmiidhaaf biyyaa baatan. Mudannoo nani akka ajaa'ibaatti yaadu yeroo sana keessa akka rakkootti wanti na mudate hin jiru. Maaliif daa'ima jennaan namni hundi rahmatanaa godha. Dubartiin ijoolleen karaatti na agartullee wii isii kana haati maaliin manaa baaftee dingata namni watii ittoo qabbanaa afaa nyaachisaa isa biyyummaa kana ittoo qabbanaa nyaachuun siin ta'u maali jedhe namni hundi rahmatanaa godha. Geessana rakkoon nan mudatu garuu yeroo nan kan na mudate Ramadaana keessa saffii awwalaattiin salaata. Qariyaan kiyya akka ilmootti cinaacha ofii dhaabbata Haji Kadir jennaan nama guddaa bukkee dhaabbata. Isanni taraawwii raka'aan lama sagadamee amma kaa'amee ol kaa'amutti sawaakii akkana imaamni sawaakkatu laaleetan anis sawaakii kana akkana fuudhee sawaakka kaa godhe kiyya ilkaan kun raafamteetti buqqa'uu fi ilkaan fuulduraa. Ilkaan kiyya raafamtee jirti anan akkas jedhu ilkaan kiyya na buqqa'ee dhiigni afaan na guutee saffii awwalaatii ka'ee uummanni masgiida guutuudha. Dhiiga akkanatti afaanitti baadhadhee ilkaan gaafa jalqabaa buqqifadhu. Dhiiga akkasitti baadhadhee luka namaa jala deemee masjiidni fagoodhaa baarandaan hin salaatamaa. Dhaqee ilkaan kiyya buqqaatti sana gatee dhiiga sana tufee dulluuqqadhee
ilkaan koo buqqee jedhe san taa'ee boo'u kana qofan yaadadha yeroo sana keessatti. Ya Allah, ya Allah. Isin ya Allah. Isin maamboo sanii ilkaantuu na jalaa buqqeettani. Isin hin beektan jechuudha. Yala ijoollummaa. Ajaa'iba wallahi subhaanallah. Mudannoo ajaa'ibaati subhaanallah. Ajaa'iba. Tole. Waan ajaa'ibaati. Amma gisee sana boo'u garuu har'a nan kolfa gisee yaadadhu. Mudannoon hunduu akkasumas taate. Mudannoon erga guddanne nu mudate hunduyyuu gaafa mudannoodha namatti dhaga'ama nama tanaayidha. Gaafa keessa darbe immoo yaa waan darbe waan ta'eef hin kolfama. Akkasii nu barsiistanii maashaallah. Ajaa'iba wallahi. Tole waan ajaa'ibaati. Itti fufee ustaaz eega biyya galtanii booda ammas deebitanii darasummaa baatanii? Sagalee kukkutuutu jira jamaa. Ana keessaan sirrii dhagaa. Hin dhaga'amu? Nageenya gaaffii kee nageenya amma. Gaaffii kaammaa kana nageenya. Okay. Eega galtanii hoo jaanii eega boqonnaadhaaf biyya galtanii booda deebitanii ammas darasummaa baatanii lammaffaa? Eeyyan ergasii alhamdulillah nagalee fadli kitaabul fardiin cumdaa kitaaba qaqqabee yeroo cumdaa qara'u sana keetii akkuma sila jedhe baankiyyaa hin barreessu gaafa nu dhalanne tokkoon keenyaan hin barreessu waan barruu dhaalanii mucaan kiyyaa bara keessa waggaa 9 raawwatee jedhanii sababdee kitaaba hadiisa qabda jennaan biyyatti deemuu dhiise kitaaba cumdaa sheekuma naannoo jiran fuqahaa nama jabaatu jiru sheekh Yaasin naani sagaleen xiqqoon ciccita qabatu isaa irratti taasisan waliin gaadhee kitaaba usul salaataa arba'aa kitaaba tawhiidiini qara'uudhaaf gara baabboo magaalaa baabboo jiran sheekh caalima nama jabaa rahmata isaanii godhu Haji Abdullatiif jennaani caalima nama jabaa akka naannoo Jimmaatti Muhammad ibn Abdul Wahhab maal jedhaman kitaaba amma dhaqee haala hin Ustaz Sabir kitaaba dhinqaa an caalima jabaa ma ilmi isaan gara Ya jamaatu tuqame. Isaan irratti kitaaba usulaa arba'inaa kitaaba tawhiidii riyaada amma kitaaba isaan irratti qara'utti ture. Dhagaa jirtu ustaz? Sagalee kiyya jira. Ciccitaa ture, baay'ee ciccitaa ture. Amma na dhageessu? Abdii sagalee na biraa? Baay'ee ciccitaa ture. Obsaa ijoollee akkanuma nama hin buusanii maal taate? Ustaz? Sagalee kiyya jira abdii dhufee jira amma. Viidiyoo cufaa banaa deebi'aati mee yeroo takka yoo sirraa inshaalla. Sagaleen baay'ee ciccitaa ture. Cufaatii banaa jamaa. Achii kaanee gata jiidha kaanee kitaaba sahiiheen immoo isaan irratti eegnee jira.
عجيب. وانا جايبات اوكي. تولي. وانا جايباتي ما شاء الله تبارك الله. ربيني بركاتني اقول شيخ عبد الكريم رت اللي قراتني تجيشون. amma ta'e isaan irratti kitaaba sahiihanii isaan irratti ilaalee garuu giddammaan kanatti gizee limmuu shaayee jirru keessatti mudannoo tokkotu jira. Mudannoo ajaa'ibaa wayii kan hin daganne limmuu shaayeetti kan maakama jedhama. Guyyaa kamisaa cabsaa jennaani beektanidha. Darasoonni hin beekan, darasa sila jiru hin beekan. Cabsaa jennaan guyyaa kamisaa qiraatii waan hin jirree fi qariyaa dhiifameetu iyyuu baadiyyaa fagoo dhaqama. Baadiyyaa fagoo dhaqama. Baadiyyaa fagoo gizee dhaqamu achitti sirriitti waa nyaatamee dhugamee gaa sila ganama nyaatama gizee qiraatii hin beektu galgala galama malee ijoolleedhaa nama guddaa wanti jedhu hin jiru. Ganama qursii nyaatamee ba'amee irbaatatti galamee nyaatama malee gaafa ta'e tokko tokko immoo sa'aatii 10tti galanii jennaan qariyaan tokko tokko waan lafa namaa keenyaa waan misiirraa hafe nyaatama. Kan kanaa lalaa heddumina ammaa inni ganama qursii nyaatamee galgala irbaatatti nyaatama. Gaafa kana maaltu nu mudate seetanii bakka hin dhaqnetti naannoon sun naannoo darasaa too hidaan jaallatu naannoon nu bira dhaqnu sun. Nama tokkotti jira ganda tokko keessaa namni too hidaa. Darasaa 4-5 ta'an dhaqna. Torbee darbes dhaqneerraa torbee kanattis hin dhaqne. Namicha sana maal godhanii waamanii akka darasaa tokko hin bulchine jedhanii mallateessanii jiran. Inni nutti himu nu darasaan dhaqnee nyaannee dhugnee biratti haara galfanna waan taaneef dhaqnee akkuma nu dhaqnee wallinnee haati manaasaa nyaata nuuf iddeen ammas egaa nuti ijoollee bucuudha namni guddaan nu bira jira. Darasaan gurguddaan jira nama 7 wayii taana. Gizeen mana isaa dhaqna gaa. Jarri immoo yoo nun dhaqne jarri immoo hin kassarree jedhaniiti iyyuu darasaa kan saddaqachuu jaallatu. Nyaata gaa waan nyaatamu achumatti bakka yoo kiijjoonis maalis wanti yoo waan yeroo sun jirutti yeroo sana nyaatama. Gaafa nu dhaqnee wal gallee nyaanni gannuu dhufu warri seeraa dhufanii qabanii gandatti mana hidhaa nu geessan. Nu nyaata nyaachuu dhaqne mana hidhaa nu geessanii mana hidhaa sanatti ala gizee dhaqnee manatti ol gallu manattiin tafkiin akka jiruun taffiin utuu nu miira nu ga'uu isaatuun barriin mataa nu ga'e. Tafkiin manicha keessaa qottoodha. Sana booddee asii kana hooqnaa hin qabnaa taffiidhaan nama ol beekuu miti cinqabnee ibidda nutti agarsiise. Jennaan tokko keessaa dhufee nuyi miti nuti fedhii keenyaan hin dhufne isatu dirqiidhaan kottaa malee jedhe nu waame jedhaati isa fidaa wal galchaa isa kennaati ba'aa nuun jedhe. Namicha nuti bira nyaata nyaachuudhaaf garaa keenyaaf bira dhaqne isa fidaati isa kennaati ofii keessanii ba'aa si musaafiras keessan bulinaa jedhe. Jennaan bakka darasootaan waa tokko naa seenaa na deebii kennaan jedheen. Natu deebii kennaa waa tokko naa seenaa warra wajjin jirruun. Jennaan nuti akka mana taffii kana keessatti arra hidhamnu utuu aliif baa utuu hin qara'in qaraane kun qadara rabbiin biddeena gannuu dhiyaate nu beela'ee garaan keenya gubatee nyaataan dhuma wal arganne jennee nu gammadee jedhe isin dhuftanii fuutanii nu hiitani. Nutu garaa keenya jedhee dhufe malee inni waa nu kadhatee nu waamee nu dirqeetii miti. Hidhamuun kun keenya kun immoo utuu aliifiin hin qara'in qadara waan jedhamu jira islaamummaa keessatti. Qadara rabbiitu hidhaa kana keessa yoo bulles yoo as keessatti duunes yoo as keessa turree baanes kana qadara rabbiiti. Jennaan booddee namichumti inni naannoo sana bulchaan naannoo sana alan akkas haasa'u ijoollee xiqqoo ta'u wajjiniin baay'ee garaa laafee kottaa baqaa keessaa gadi ba'anuun jedhe bakka. Kottaa gadi ba'aa jedhe. Jennaan sin qooddan nama 7 kun bakka tokko bultanuu an sin lamman fudheen gala jedhee anaaf nam tokko fudhatee gale. Lakki ayyoo maal ta'e maa nam tokkoon dhaquun jedheen. Yoo isatti achi deebinee sababaa isaa dhufne inni nuu eeyyame malee mana tokkoon dhaqnu jenneen. Sana booddee bakka torbee nu bira dhuftu jedhanii alhamdulillah namicha sanas mana isaa dhaqne kan inni sila itti hidhama jedhame. Sana booddee torbee hundumti jiraa warri gizee sana nu hidhe sun immoo darasaa fudhatee torbee kamisaatiin darasaa nyaachisuu jammare alhamdulillah. Kan sila waan too hidhaatee jecha namicha jibban. Waan akkasiitu yeroo sana keessatti mudannoo akkasii amma yoo wanaa kana irraan fadhe waan akkasii ta'a jechuuf hin jedhu.
يا سلام يا سلام يا سلام عجائبة والله وانا جايبات سبحان الله عجائبة تولي هدو Sana booddee Sheekh Abdul Kariim bira inni jechuun irra ga'een dhaabadde isaan bira illee kitaaba sahiiheenii isaan biratti haga ta'e qaraanee booddee isaan irraa achi addeebine utuma isaaniin bira jirru kitaaba sahiiheenii kana Bukaarii kana akkuma kitaaba biraa muktasaratti qaraa isan tokko tokkoon fassaraa deemu. Akka dur barametti immoo inni namni kitaaba Bukaarii qara'u Muslimiin qara'u waluma duuka hararar godhee qaraa bakka tokko tokkotti sheeka gaafata. Akkasitti kitaaba kana keessa ba'an jirru jennee booddee Haji Sharafuu jennaanii ammallee lubbuudhaan jiru nama yeroo dheeraadhaaf bakka ture achittillee qara'aa ture alimoota gurguddaa jira Sheekh Muhammad Saalih Al-Uthaymiin irratti darasaa isaaniiti isaaniin bira dhaqne kitaaba amma ta'e sunana isaanii irratti qaraane. Utuma sana qaraanu sana keessatti qaraanu kitaabni tokko maal jedhaa sarfii waan jedhamu fide kitaabni. Tafsiira Quraanaa keessatti laa dayra innaa ilaa rabbinaa munqalibuun bakka jedhu keessatti daara yadiiru dayran daara yaduuru dawran daara yudaaru daaran jedhee laa dayraa kana kitaabnumti hadiisaa sagalitti baase. Sagalitti baase jennaan maal jechuudha kun inni kitaabni hadiisaa kana laadeeraa kana sagalitti baase jecha tokkitti sagalitti baase jennaan inni kun maal jechuudha jenne sheekaan kun jecha nahawii sarfii waan jedhamu jiraa jedhan. Akkasii bakka kitaabni kun asumatti dhaabbatuu qaba jennee kitaaba hadiisaa achumatti lafa keenyee qaxxitaa sheekni kitaaba aalataa kitaaba nahawii sirriitti qaraa isan eessa jiru jennee iyyaafannee gara gaattiraa Sheekh Muhammad Amin Daaroo jedhan isaaniin biratti imallee isaaniin biratti immoo kitaaba nahwii kitaaba sarfii sana booddee haga ta'e ilaalle egaa baruu dadhabnu amma ta'e isaaniin biratti qara'aa turre alhamdulillah egaa imaluma ilmii keessaa amma ta'e kan nuti naannaa turre jechuuf hin jirre. عجائبة والله ما شاء الله تبارك الله تولي waan hedduu nama titoludha maashaallah tabaarakallah ilmiini imala ilmii keessatti asumaan gidduudhaani mee maaltu barbaachisa namni tokko ilmii barachuudhaaf gidduun galcha namni tokko ilmii barachuudhaaf maaltu isa barbaachisa ustaas? Laa nam tokko ilmii barachuudhaaf wanni isa barbaachisu ilmiitti jalqaba ilmii kanatti of kennu ilmii kana jalqaba ilmii barachuudhaaf namni tokko ilmii dheebochuu qaba. Akka bishaan dheebotu akka biddeena beela'u ilmii kana beela'uu fedhii isaa qabaachuu isa barbaachisa. Gaafa beela'ee ilmii dheebotee jedhee ulamaatti siqee ulamaa irraa qara'uuf kabaja godhatee darasaa wajjin qara'uuf agarteedha hayaa qabaatee rahmata qabaatee jennaani ilmi jechuun namni sababaaf socho'u malee kan namaa kennu rabbi. Namni yeroo dheeraa ilmi qara'ee ilmi argane jira. Namni immoo yeroo gabaabaa qara'ee ilmi dhumanni qara'ee keessa lafi barakaa kaa'uuftu jira. Summaa inni namni maa inni fedhii ilmii sana qabaachuu. Ilmii kana kitaaba tokko yoo ka'ee kitaaba tokko kaase kitaaba kana qabeenyaa katabbiituun ta'in qabeenyaa laphee kootiin godhaa qabeenyaa sammuu kootiin godhaa jechuu qabaachuu qaba. Dabalataan namni fedhii ilmii qabu maasiyaarraa of eeguu qaba. Dogongorarraa of eeguu qaba. Guddaasaas xinnaasaas akka Imaamu Shaafi'iin jedhani waa'ee ilmii keessatti guyyaa tokko Imaamu Shaafi'iin nama haafiza jennaan waa hafazuu keessatti nama akkaan hifziin isaanii laafee ture Imaamu Shaafi'iin. Guyyaa tokko sheeka isaanii wakee irratti gizee isaan kitaaba qaraanu hifziin ol keessa hirkaa bade. Maal balleessitee dhufte maasiyaa maal hojjettee dhufte yaa Muhammad jedhani sheeka wakee Muhammad ibn Idriis Imaamu Shaafi'iidhaan. Jennaani utuun karaa deemu waa wayii dhufte fuuldura koo dabartee amma gizee ilmii dhageessisuu hifzii dhageessisuu jammaru sunna keessa dhufe na wasawwate jedhaniin. Hayyeega wanti agarte sun
macasiyaadha arra waa'in ilmii haabbatu akkaataa ati ilmii baqa rabbitti barattu namni ilmii barachuu deemu maal akka ta'u qabu mata dureen keenya kana ta'ee jennaan kanatti fufna jedhaniin. Guyyaa guutuu gorsaa oolan sheekni waan sheekni imaamu shaafi'ii gorsaa oolan guyyaa guutuu imaamu shaafi'iin collummaa isaaniirraa gabaabsanii jedhanii sa'altu wakee an suu'a xifdii فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال بأن العلم نور ونور الله لا يعطاه عاصيا مالي في علمي نركا والدها ناغلو ريدا نركا بدا هفزينكو مالي نركا والدها جريتان شيكك يوكيعين غافت ديجرا فأرشدني إلى ترك المعاصي أكم معاصيان الجنة حقيقا أكم معاصيان رابقتو نك أجيلتان شيك نكيا وقال إن جدًا بأن العلم نور علمي جتوني إيفا نور جدًا نور بدأس جتونا قرتنا ونور الله نور ربي بدأس ربي لا يعطاه عاص نمني قرتنا مع سيا وجته نمني قرتنا دوغن غور قدسو نمني مع سيا هتكاتو قدتو هجتشو قدسو آدفتو بدأس ربي هنفرتو يعني ilmi jechuun badhaasa rabbii hin fudhatu jedhan. Kanaaf jennaan namni ilmii qara'uudhaaf yaada qabu kallattii oonlaayinii ta'e ma'asiyaa ijaarraa of eeggachuu qabu. Ma'asiyaa gurraarraa of eeggachuu qabu. Ilmiitti immoo of kennuu qabu. Irratti immoo sabbaruu qaba jechuudha gabaabinaan egaa kanuman jedha baarakallahu fiikum. يا سلام ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سري ده والله ربي عندك نفعل منه فاكنه مع سيارة اللي ربي انه فقيسو وان اجايبات تولي يرو دربي اللي بفهمو كيسان ارجنيتو الرئي سوشال ميديا رت اللي ما شاء الله مالتو تري سراء بفهمتا مال برتا مالين بفهمتا suni barumsa inni barumsa jalqaba irratti tuunutu eebbifamin jara gizee hifziin qur'aanaa wal dorgommiin hifzii qur'aanaa akka addunyaatti Itoophiyaatti godhamu keessatti daanyaa yeroo sana dhufanii wal dorgommii hifzii qur'aanaa sana geggeessaa turan Profeesar Waliid ibn Abdallah al-Munisi kan jedhamu Ameerikaa irraa dhufanii Ameerikaa irraa naannoo bulchiinsa agartee Misoota irraa dhufanii yeroo sana keessatti sheekoleen Itoophiyaa keessa jiran akka jaami'aa aljaami'atul islaamiyyaa of Minisoota kan jedhu Minisootaa keessaa kan maqarrii qabu akka wal qunnamtii baruuf barsiisuu walitti dhufu godhanii durumaan sana dura immoo sheekni keenya Dr. Ajima barataa turanii achi Dr. Muhammad Saaliin illee barataa turanii amma Profeesara ta'utti deemaa jiranii Profeesar Dr. Muhammad Saaliin barataa turanii gaafa jarri eebbifamanuu achumaan jarri kun barachuu qabu jechuudhaan nu achitti galmeessan. Nu galmeessan Minisoota irraa barumsa jaami'aa Islaamiyyaa Minisoota irraa kan barsiisanu sun akka oonlaayiniitti Google Meetiidhaan barsiisa. Galgala ishaa salaannee seennaa akka halkan sa'aatii 5 sa'aatii 6 gaafa gaffee jedhama sa'a 7-8 teenyee barannaa waggaa 4 jechuudha. Waggaa 4 fi ani qismii lugaa arabiyyaan baradhe qismii lugaa arabiyyaati kan baradhe islaamaani lugaa arabaa kuni لغة القرآن والحديث لغة قرآن لغة حديث التفاهم وانتهي لغة عربية وقافر برنة وقستي دربي وقستي كده أفري فلله الحمد والمنة وتيل راتينتي أكما أقرتن سنتي إن شاء الله بفهمني الحمد لله ديجري دمو أكم ديجري ده Bakaaros jechuun digirii tokkoffaadhaan eebbifamne alhamdulillah yoo rabbi jedhe immoo waggaa lama booddee immoo maastariitii digiriidhaan eebbifamna biiznillaahi ta'ala imaluma isaarra jirra amma booddee waggaa 5 booddee immoo amma irra kaasee jechuudha amma maastariitii digirii maastariitiin waggaa lama fudhata doktoriitiin immoo baasiidha
waggaa 3 waggaa 4 fudhachuu danda'a waggaa 5 booda biiznillaahi ta'ala jecha saabir jettu kana dudduubatti mumkin tufuun harfaddaa biiznillaahi ta'ala.